Akkam jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa baga nagaan gara yeroo fayyaa dhuftan. Viidiyoo keenya irraatiin waa'ee biqiltuu qorichummaadhaan baay'ee biyya keenya keessatti beekamu Daamaakasee afaan saayinsawaatiin immoo Osimam laamiifoolem jedhamu waliin ilaalla. Daamaakaseen waggoota dhibboottan lakkaa'aman keessatti uummata Itoophiyaa fi Afrikaa biratti akka qoricha uumamaa dhukkuboota kan akka qorraa, ho'insa qaamaa fi dhiphina qaamaa ni fayyisa jedhamee itti fayyadamaa turuun ni beekama. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Sababni isaas isin waliin Daamaakaseen akka itti qophaa'u, faayidaan isaa saayinsiin maal akka jedhuu fi haala itti fayyadama isaa waliin ilaalla. Daamaakaseen Osimam laamiifoolemiin biqiltuu qoricha uumamaa maatii miintii ta'ee gosa maatii bassobilaa, xoosanyii fi miintiiti. Biqiltuun kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti Daamaakasee maqaa jedhamuun kan beekamu ta'ee baay'inaan hawaasni naannoo akka qorichaatti itti fayyadama. Daamaakaseen qoricha aadaa beekamaa hunda keessaa isa jalqabaadha. Baalli isaa foolii urgaa fi dhandhama hadhaa xiqqoo qabaachuun isaa mallattoo qoricha uumamaa isa keessatti argamu agarsiisa. Biqiltuu kana maaltu adda godha? Saayintistoonni Daamaakasee qoratanii keemikaala uumamaa ciccimoo armaan gadii akka of keessaa qabu adda baasaniiru. Tokko, filaavinoidsii qoricha farra oksidaantii seelii keenya ittisudha. 2, terpinoidii maayikiroobotaa fi gubaa ittisu. 3, taaniins madaa gogsuu fi dhukkubbii rakkoo sirna bullaa'insa nyaataa ittisa. Zayitiin isaa kan akka yuujinoolii fi kaamifoorii foolii isaa fi humna qorichummaa isaa kenna. Isaan kun walii galatti Daamaakasee akka qoricha uumamaa antibiyootikaa fi humna ittisa qaamaa cimsu godhu. Itti fayyadamummaa isaa aadaa fi mana keessatti waggoota dheeraadhaaf uummanni Itoophiyaa aadaadhaan Daamaakasee mana yaalaa deemuun dura akka qoricha jalqabaatti fayyadamaa tureera. Ammas fayyadamaa jira. Kanneen armaan gadii kun haala itti fayyadama isaati. Mala aadaatiin mee walumaan haa ilaallu. Tokko, gubaa qaamaa fi qorra. Baalli isaa muramee bishaan keessatti danfifama. Akka shayiitti shayii isaa kan dhuguun gubaa qaamaa hir'isuu, furii nama keessaa yaa'u ittisa, bowwoo mataa xiqqeessa. 2, dhukkubbii qufaa fi influenza. Mukni isaa kan akka shayiitti danfe immoo fuunfachuudhaan funyaan cufame bana. Infekshinii kokkee namatti fursiisa. 3, bowwoo mataatiif. Namoonni baay'een baala isaa cuunfuun kallattiidhaan fuunfatu yookiin immoo adda isaanii irratti sukkumuun bowwoo maagiriin yookiin bowwoo dhiphinaa ofitti fursiisu. 4, madaa fi ciniinnaa ilbiisota. Wanti isin ajaa'ibu cuunfaa Daamaakasee bakka xiqqoo murame gubaa ibiddaa fi ciniinnaa ilbiisotaa kan akka kanniisaa irratti yoo godhame dhukkubbii ni hir'isa, infekshinii ni dhorka, fayyina isaa ni ariifachiisa. 5, dhukkubbii garaa fi rakkoo bullaa'insa nyaata. Shayii Daamaakasee xiqqoo nyaata boodaa fudhachuun immoo dhukkubbii garaa akkasumas bokokuu garaa ni fursiisa. Sirna xuuxxama soorataa ni si'eessa. 6, dhiphinaa fi dadhabbii. Fooliin zayita isaa uumamaan amala nama si'eessuu qaba. Dhiphinaa fi aarii hir'isuu ni akka qorannoon hedduun mul'isanitti Daamaakaseen humna anti-inflaamaatorii fi antipaayireetikii qaba. Akka qoricha qorra hir'isuutti hojjeta. Zayitni isaa baakteeriyoota akka staafilookookaasii, awurasii fi iikoolii ni balleessa. Akkasumas antioksidaantii ta'ee tiruu onnee fi sammuu balaa hanqina oksijiinii irraa eega. Akkamiin qopheessinee haa fayyadamnu? Egaa mee haala akkamiin qopheessinee mana keenyatti haa fayyadamnu? Tokko, gubaa qaamaa fi qorraaf baala Daamaakasee 4-5 kutuun qopheessuu, sirriitti qulqulleessanii dhiquu, bishaan siinii 2 keessatti daqiiqaa 5-10 danfisuu, xiqqoo amma qorrutti eeguun, ho'aa isaa dhuguu. Kun ho'insa qaamaa xiqqeessuun ujummoo qilleensa keenya bana. 2, qufaa fi influenzaadhaaf bishaan danfaa jirutti harka tokko guutuu baala isaa dabaluu, fuula ofii fooxaadhaan haguuguun daqiiqaa 5-10 ol harganuu yookiin fuunfachuu, funyaan duude banuun sirna hargansuu sirreessa. 3, bowwoo mataaf baala isaa tumuu, zayitni isaa hamma ba'utti adda keenya irratti sukkumuu yookiin foolii isaa fuunfachuu. 4, madaa yookiin ciniinnaa ilbiisotaa baala isaa muranii bishaaniin qulqulleessuu fi micciiruun bakka madaa yookiin ilbiisonni ciniinan irra godhuun osoo irraa hin qulqulleessin daqiiqaa 10-15 tursiisuu. Dhiiguu ni hir'isa, dhiita'uu ni balleessa. Garaa dhukkubbiidhaaf. 5,
Bishaan keessatti baala 5 hanga 6 danfisuu, walakkaa siinii dhuguu, soorata booda dhukkubbii garaa fi bokoksuu garaa namatti fursiisa. Daamaakaseen biqiltuu qoricha uumamaa haa ta'u malee yeroo fayyadamnu of eeggannoo gochuu qabna. Kunis qoricha mana yaalaatiif nuuf ajajame bakka buusuu dhiisuu, hanga barbaachisuun ol baay'isanii fudhachuu dhiisuu fi yoo alerjii qaamaa qabaattan immoo xiqqoo ishee bakka muraasa irratti yaala. Egaa kabajamtoota keenya, akka waliigalaatti faayidaan daamaakasee fayyaadhaaf qabu kan akka laayyootti ilaalamu miti. Isin yaadachiisuuf qufaa fi qorranii ittisa, bowwoo mataa ni fayyisa, madaa fi infekshinii ni fayyisa, sirna bullaa'insaa ni si'eessa, bokokuu garaa ni fayyisa, ho'insa qaamaa fi dhukkubbii ni tasgabbeessa, dandeettii ittisa qaama keenyaa ni dabala, bakteeriyaa fi vaayirasii nurraa lola yookiin immoo ittisa, dhiphinaa fi dadhabbii ni xiqqeessa. Faayidaalee armaan olii kanaan daamaakaseen qoricha kennaa uumamaa ta'uunsaa ni beekama. Uumamni wanta hunda akka nuti fayyaa taanee jiraannuuf nuuf kenniteetti, nuti beekumsaa fi hubannoodhaan itti fayyadamuu dandeenya. Daamaakaseen kan nu hubachiisu wanti naannoo keenyatti argamu kan nuti akka salphaatti ilaallu fayyaa fiduu akka danda'udha. Fayyaa keessan eeggadhaa, waan qulqulluu nyaadhaa, boqonnaa gaarii fudhadhaa, biqiltoota fayyaaf fayyadan beekumsaan fayyadamaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kun yeroo fayyaati. Yeroo itti fayyaa keessaniif yeroo kennitanidha. Waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanuun hanga wal arginutti turtii gaariin isiniif hawwa.